Fayyadamummaa hawaasaa dhugoomsuuf imaammata eegumsa hawaasummaa hojiirra oolfamaa jiraachuu biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa beeksise. Biirichi namoota qaama miidhamtoota harka qalleeyyii fi maanguddoota deeggarsa dhabuun rakkoo hamtuu keessa jiraniif sagantaa seeftineetiin deeggaruu fi deebisee dandamachiisuun akka of danda'aniif hojii hojjechaa jiru ilaalchisuun raawwii hojii ji'a 9 magaalaa Adaamaatti caasaa isaa sadarkaa biiroo hanga aanaa wajjin gamaaggamaa jira. Biirichi dhimma eegumsa hawaasummaa hojiirra oolchuun fayyadamummaa hawaasa naannichaa dhugoomsuuf hojii hojjechaa tureen namoonni sagantaa kana keessatti hammataman haala gaariin fayyadamaa ta'uu isaanii hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa baniinsa waltajjichaa irratti dubbataniiru. Uummata 260,000tu kallattiidhaan gargaaramaa jechuudha. Kunis qaama miidhamaadha, maanguddoota sochii tokkollee taasisuu hin dandeenyeetitu waan kanaan gargaarama jechuudha. 260,060 jechuun uummata lafaa miti lakkoofsa. Kun immoo warreen dadhaboo keessaafuu miidhama garaagaraa qabanii jechuudha. Akeekni keessattuu gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin jiru gargaartamurraa gara oomishtummaatti uummanni keenya akka jijjiiramu. Kan irraan tana deeggaramu borummoo of danda'ee oomishtummaadhaatti akka inni siquu danda'u. Waan argatu kana qusatee waan qusate kana deebiseetiin waan silaa ittiin gargaaramuu danda'u gargaarameetiin wal jalaa bahaatiin inni immoo dadhabaa ta'ee fi keessattuu humaa waan ittiin bulu waan ittiin oolu hin qabne iddoo isaa bu'ee mallee itti fufa jechuudha. Inni jalaa jijjiirameetiin jiru achi bahaa jechuudha. Haala kanaan ammoo uummanni yeroo ammaan tanaa horsiisa re'ee irratti, horsiisa lukkuu irratti akkasumatti sangaa gabbisuudhaan haala kanaan jijjiiraman baay'eetu jira jechuudha. Kun ammoo kanuma itti dhaabbatu osoo hin ta'in itti fufa. Godinoota 21 fi magaalaa 23 qabna. Keessaafuu godinootaa fi aanaalee baadiyyaa kana keessatti hojiileen hojjetamaa jiru hojii bal'aadha. Inni kun ammoo ka guyyaa tokkotti hojjetamee dhaabbatu osoo hin ta'in itti fufiinsa qaba. Uummanni keenya harka qalleeyyii ta'e akkamitti akka jijjiiramuu danda'u. Tooftaa keessattuu hawaasni kun itti jijjiiramuu danda'u. Waltajjiin guyyaa kana gamaagama kurmaana sadaffaa waan ji'a 9 ilaalee achumaanuu leenjiin itti fufaa jechuudha. Sagantaa seeftineetii irraa uummanni yeroo mara deeggarsa argachuun kan ittiin jiraatu osoo hin taane deeggarsa argatuun hojjetee qusachuun gargaaramummaarraa gara oomishtummaatti ce'uu akka qabu taasisuu irrattis hubannoon kennamaa jiraachuu himaniiru. Waltajjii kanaanis ciminootaa fi hanqinoota raawwii hojii kurmaana 3 darbanii adda baasuun hanqinoota mul'atan kurmaana itti aanutti hojiirra oolchuuf kallattii fuulduraa kan kaa'amu ta'uu obbo Araarsoon dubbataniiru. Fayyadamummaa hawaasa harka qalleeyyii mirkaneessuuf caasaan sadarkaan jiru hubannoo gahaa argachuun hawaasa akka tajaajiluuf gamaagama kana cinaatti leenjiin dandeettii raawwachiisummaa ogeessotaa fi geggeessotaaf kennamu kun aanaalee 505 fi godinaalee 11 sagantaa seeftineetii hojiirra oolchaa jiran kan hirmaachisee ta'uu ragaan arganne ni ibsa. Leenjiin kunis kan xiyyeeffatu dhimma imaammata eegumsa hawaasummaa qaamolee hawaasa rakkoof saaxilamanii qaama isaan deeggaru hin qabne kanneen akka qaama miidhamtootaa fi maanguddoonni haala kamiin saganticha irratti fayyadamuu akka qabanii fi sirna nyaataa irratti kan kennamu ta'uu ibsameera. Biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaatti Daayirektarri qindeessaa fi hordofii eegumsa hawaasummaa obbo Abdullaahii Ahmed namoonni sadarkaan hiyyummaa isaanii wal fakkaatu bakka tokkotti ijaaramanii deeggarsa argataniin akka hojjetan hojii hojjetameen bu'aa gaariin argameera jedhani. Namoonni sadarkaan hiyyummaa isaanii wal fakkaatu ollaa walii jiran bakka tokkotti ijaaramanii akka isaanii wal gargaaranii taasisuudha. Isa kanaan immoo torbaan qusatanii qusannuma isaa sanirraa namoonni liqii fudhatanii baay'ee jijjiiramanii sadarkaa guddaarra kan jiran ijoollee isaanii barsiisuu keessatti duraan jireenya daandiirra kan turan sanarraa ka'anii amma immoo of gargaaranii daa'imman isaanii haala gaarii barsiisanii daldala garaagaraa geessanii duraan maallaqa tokkoyyuu kan hin qabne immoo baankitti deddeebi'anii maallaqa hedduu kan qusatanii fi hojii gaariirra kan jiran ta'uu bu'aa guddaadha jechuudha. Walumaa galatti akka hawaasummaatti namoonni humna hin qabnee fi baay'ee duraan kadhaadhaan bulaa turan hojii sagaagalummaa irratti bobba'anii daandiirra dhaabbachaa turan sana keessaa ba'anii deeggarsa xiinsammuu ogeessonni hawaasaa biiroo keenyaa kennaa turanii sana keessaa ba'anii akka isaan of dandeessanii taasisuudhaan bu'aan gurguddaan dhufee jira jechuudha. Tajaajila hawaasummaa irratti hojii hojjetamaa jiru olaanaa akka ta'es waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godina Shawaa Kaabaatti dursaan garee babal'ina eegumsa hawaasummaa obbo Darajjee Jootee dubbataniiru. Waan ji'aan kennamuuf kun jijjiirama guddaa akkasuma irratti fidu. Inni guddaan nu biratti dhufee fi tajaajila hawaasummaa yookaan sooshaal sarviis linkeejii tokko walitti hidhuudha jechuudha. Maaliif maatii isaanii
warra tajaajila bilisaa akka argatan gochuudhaaf waajjira fayyaa walitti hidhamiinsa uumne achitti liinkii goonaa jechuudha. Karaa isaanis faayidaa guddaatu argama. Warra barnoota isaanii barsiifachuu hin dandeenye immoo waajjira barnootaa wajjin qaamolee adda addaa wajjin ta'uudhaan ijoollee isaanii illee akka baratu wanni ta'amaa jiru jira jechuudha. Even akkuma immoo kaasaa turre manni isaanii illee akka suphamuuf akka ijaaramuuf wanni gorsa seeraalee achi irratti gorsa bilisaa mataasaa qaamonni kun akka argataniif faayidaawwan hedduu argatanii jechuu hin danda'ama jechuudha. Inni guddaan inni biraa sagantaa kana cinaatti jechuudha waan lama itti fayyadamna. Tokkoon akkuma nama kaasaa ture tajaajila adda addaatiin walitti liinkii goonaa tajaajilli kaffaltii kun akka argatan goona. Inni biraa immoo akkamitti ofiifis gurmaanii yoo amma baajanni sagantaa kana argamu kun akka carraa dhaabbate gumii gargaarsa hawaasaa kan jennu jira garee of gargaarsa kan jedhamu gurmeessine waan jiru isaan miseensa achi keessa miseensa ta'anii akkamitti ji'aan buusii isaanii buusachuu akka danda'aman gumii gargaarsa hawaasaa isaanii kana immoo cimsuudhaaf baajata ofii isaaniitu akkamitti akka of danda'a deemaniif even amma sadarkaa lookaal NGO'tti sadarkaan itti ijaaramaa jiran kan jiru ta'uu isaati. Waltajjiin kunis guyyoota lamaaf kan itti fufu ta'uu ibsameera.